Shalom nagaan araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu obbolaa koo jaalatamuu fi kabajamoo afuuraa saroontuu jalatti kan argamtan nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu an obboleetti keessan saaraadha jechuudha nagaa guutuun qaba jechuudha inni madda nagaa keenya eegumsa nagaa keenyaa ni ta'e immoo Kiristoos ulfinaa fi kabaja galata guddaa fudhatu isatu nuuf ta'e malee beekumsaa fi dandeettii keenya yookiin immoo jabina keenya yookiin miidhagina keenya dheerina gabaabina furdina keenya miti jechuudha yookiin haadhaaf abbaa gaarii qabaan yookiin abbaa qabeenyaa tokkotti heerumee abbaan qabeenyaa tokkotu ispoonsara nuuf ta'e miti kan keenya jechuudha erga hamma kan Kiristoos ta'ee jirutti jechuudha biyya lafaa miti wabiin keenya Kiristoos jechuudha biyya lafaa silatti iyyuu in jaallatu nuti kan Kiristoos ta'uu keenya waan ta'eef diina keenya jechuudha galanni waaqayyoof haa ta'u egaa eegamtanii yeroo kana kageessan abdii guutuun qaba jechuudha obboloonni saaroontuu fidhaaf haaraa taatan like subscribe share godhaatii kottaas immoo irratti hirmaadhaa hundumti keessan isin jenna jechuudha guyyaa irraa immoo sagalee waaqayyoo gabaabsinii walii wajjin ilaalla maaliif yeroottis yeroo matiin jedhee fi dubbicha lallabi jedhee Paawulos yeroo itti Xiimotewos gorsa argina waaqayyoo akka nutti dubbatuuf waaqayyoon hin kadhannu abbaa keenya kan taate guddaa samii fidachee arjaa waan hundumaa inni taate ati waaqayyo isa guddaa fi isa beekaadha jalanni guddaan siif haa ta'u yeroo kana sagalee kee dhageenya sagalee kee ati kottu gurra dhageettii keenya banii nuttis dubbadhu akeekni yaadni keenya hundumtuu diigame akeekni biyya lafa akeekni seexana diigame akeekni yaadni kee karoorri kee hundumtuu fiixaanaa ba'u kottu wanta nuti dubbachuu maltu waan nu sirreessuu maltu ana garbitti kee waan sirreessuu maltu dhaloota sagalee kaa dhaggeeffatan warra sirreessuu maltu maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu sirreessi yoo ati nu sirreessite malee nuti sirrachuu hin dandeenyu daandii sirriif qajeelaa arguu hin dandeenyu maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos ati kottu daandii sirriif qajeelaa nu barsiisi nutti dubbadhu kana hin gootan raawwatas haa galatu sagalee kee bitaan dhageenye mirgaan akka dhangalaafnu kan godhu immoo qilleensa kanarraa gadameessa lafaa keessa dacheerraa irra dacheerraa sa'atti gaa lafa jirutti kan gaadiyame haa ta'u humni kee darbee humnaan hojii hojjetu maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen waaqayyoon haa eebbisu eebbifamaa kallattumaan sagalee waaqayyoo firdii yookiin immoo firdiin eenyutti faradamu kan jedhu jechuudha. Karaa sooshaal miidiyaallee yookiis karaa toora feesbuukii kiyyaallee maxxanseen ture jechuudha namoonni dubbisan jiraachuu dandeessu jira. Amma garuu sagaleedha walii wajjin daqiiqa lama dhaggeeffanna ilaalla firdiin maal akka ta'e jechuudha. Nan dubbisa macaafaa Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisa. Egaa amma firdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabanii jiraatanitti faradamu tokko illee hin jiru. Suura inni karaa Kiristoos Yesuus nama jiraachisu seera cubbuu isa du'aa
du'atti nama geessu jalaa si baaseera. Sababii nama foonitiif seerri hojii isaa hojjechuu dadhabee Waaqayyo ilma ofii isaatii ergee cubbuu isa nama foonii keessatti faradee ilmi isaa kun immoo foon isaa cubbamaa uffatee cubbuu balleessuudhaaf dhufe. Wanti seerri nu irraa bara gaafatu nuyi warra karaa akka fedha hafuuraatti malee fedha foonitti hin jiraanne keessatti akka raawwatamuuf Waaqayyo mata duree koo hin daganne jechuudha. Hanga lakkoofsa afuriittidha akkanaan dubbisee jira gootummaa fedhii hundeessu tiksi baay'een jira jechuudha. Walumaa ilaala deemna jechuudha. Iddoo kanatti eegaadha. Amma warra Yesuus Kiristoositti fardamuuf warra Yesuus Kiristoositti amanii jiranitti firdiin fardamu tokko illee hin jiru. Warra maal ilma Waaqayyoo isa jiraataa kan ta'e kan isa samiirra bu'ee anaaf siif jecha aarsaa kaffalee ofiisaa of wareege isa hoolaa faazikaa ta'e qaraanii gaara Golgootaatti ol ba'ee isa fannifamee dhiigni isaa keessaa hurkee dhangalee cubbuu anaafati hojjenne yakka anaafati dalagne sana sababii sanaaf isa adaba fuudhee mataa isaarra ofitti fe'ee anaaf si bilisa baase kanatti warri hin amanne isaanitti firdiin har'ayyuutti faradameera. Ganaa gaafa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufu otoo hin taane har'a guyyaa isaan biyya lafaa kanarra jiraatan iyyuutti faradameera sagalee Waaqayyoo. Akkasuma immoo warrumti amananii maqaa isaatu baatanii mana isaa keessa jiraatanii immoo garuu akka fedha fooniitti deddeebi'anis jiru isaanittis faradameera. Ani Kiristoositti amaneera jechuutu hin taane Kiristoos keessa jiraachuudha wanti barbaachisu inni hangafaa jechuudha. Akkamitti Kiristoos keessa jiraatamaa jechuu dandeessu? Kiristoos keessa sagalee Waaqayyoo wajjin relation yookiin tokkummaa buusuudha. Tokkummaa gaafa dhumu akka sagalee Waaqayyootu jiraachuudha. Sagaleen Waaqayyoo maal garraamidha arjara karaa sirriidha daandii sirriidha nagaadha boqonnaadha namatu waliin sirrukutu takka iddoo xuraa'aa taa'ee takka iddoo qulqulluun ta'u inni iddoo qulqulluudha yeroo hundumaa qulqulluudha waan ta'eef qulqulluu mudaa hin qabne sanadha waan ta'eef akkasatti yoo jiraanneera jechuudha. Malee warruma biyya lafaa yookiis immoo warruma Kiristoosiin hin fudhanne duwwaatu isaatti faradameera jechuu miti. Nuti yoo firdii jalaa ooluudhaaf hangam tattaafan ani namni kun jechuudha ana hangamam tattaafadha gama kootiin firdiin kun narra haa darbu jedhee Kiristoos aarsaa kaffaleera jedhee hangamam bu'ee ba'ee fiigaa jiran hangam iddoo xuraa'aa baqachaa jiran sobaan oolu hamalchaan oolu cabsaan oolu isheenoo akkas innoo akkas jettaan oolu kun mataan isaayyuu cubbuudha firdiif sun qopheessa jechuudha. Garuu gaafa nuti akka sagalee isaatti akka abboommii isaatti jiraanne isaa wajjin deddeebinu firdiin sun nun argatu jechuudha. Maal nu godhu firdiin sun nun argatu jechuudha. Kiristoosii cubbuu isa dhalli namaa hojjete isa dhalli namaa dalagee biyya lafaa kanarratti waan cigaa isa hojjete sana balleessuudhaaf tokkicha ilma isa jaallatamaa gara biyya lafaa irratti erge. Yohaannis 3 wangeela Yohaannis boqonnaa 6:17 gaafa dubbisu tokkicha ilma isaa hanga kennuufitti maal godhe biyya lafaa jaallateera. Biyya lafaa immoo isaan habadduuf utuu hin taane isaan hafayyituuf ergeedha. Argitanii? Isaan habadduuf abarbaduuf utuu hin taane isaan jireenya qabaattuuf gara jireenyaatti dhuftuuf ilma isaa sana isa jaallatu tokkicha sana gara biyya lafaatti erge jechuudha. Kanaaf iyyuu erga isaan fayyineera ta'e erga isaan akka nuti fayyinuuf Waaqayyo ilma isaa jaallatamaa gara biyya lafaatti ergite jechuudha. Takkanaa ergeera, takkanaaf du'eera, takkanaaf waraanameera. Kanaaf iyyuu akkam barbaade jiraachuu nan humneerra jechuudha. Sababiin isaa iyyuu namoonni yookiis immoo namni yaada isaa yaada foonirra kaa'u yookiis immoo isa biyya lafarra kaa'u maal inni mataa isaatti du'a ofitti fidaa jira jechuudha. Akka yaada foonitti deddeebi'uun du'a namatti fida. Sagalee Waaqayyootu ragaa ba'a jechuudha. Erga nuti isaan fayyunuuf gara biyya lafaa ergite Kiristoosiin isa jaallatamaa sana ilma isaatiin meetti takkaa yaada. Haala keetu aarsni waan jaallatu tokko fakkeenyaaf nama tokko haa jennu
nama jaallatu sanaaf mootu miidhaan irra ga'ee alakki sana qaltaaf yookiis immoo hoolaa aarsaan gootaaf hin gootu gonkumayyuu. Gonkumayyuu qabeenyuma kilaatta malee alakki hin gootu. Waaqayyo garuu utuu guddaa ta'ee jiru waan hundumaan badhaadhaa ta'etu jiru. Ilma isaa sana anaaf si nama cubbamaaf nama gajjallaa kanaaf hin qusanne jechuudha. Erga inni hin qusanne ta'e ati guyyaa amma jirtu kanatti ati immoo jechuudha. Namni isa fayyina kanatti qabamtee jirtu. Fayyina kana wajjin deddeebi'aa namni jirtu tokko waa tokkos gaaffiin ta'a. Hangam lallabaa jirta, hangam sanyicha facaasaa jirta, koottaa ittee namoota meeqa dukkana jala baasaa jirta. Kunis immoo ergama sirra jirudha. Paawulos ergaasaa keessatti akkas jedhe Xiimotewos yeroo gorsu keessatti jechuudha. Dubbicha yeroo miti hin jedhin lallabi qophaa'e argan. Yeroo itti barsiisa dhugaa isaa haqa ta'e kana namoonni mormaan hin dhufaati ati garuu garatti gortu beeke. Achumarra gadi siqeema jechuudha. Ergaa Xiimotewos keessatti jechuudha saniin dubbisa. Gadi siqeema yeroo ati dhiigni koo akka dhibaayyuutti dhibaayyefamutu ga'eera. Ani barsiisa sagalee kanaaf yookiis immoo dhugaa ta'e kanaaf Paawulos yeroo ergaa isaa keessatti dubbatu jechuudha. Paawulosii fi maaltu gale beektu dhugaatu galeefi. Dhugaa sagalee kanaaf immoo jedhamti tattaaffatee ka'etu sanyii facaasa. Utuu sanyii facaasu yeroo itti mana dhaatti galeetu jira jechuudha. Iddoon ergaa isiniin jedhe isiniin dubbisa dhaggeeffadhaa jira. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa waa isiniin dubbisaanii garuu jechuudha. Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus warra jiranii fi warra du'a itti faraduudhaaf jiru durattis maqaa isa deebi'ee mul'ate mootummaa isaa argisiisu sana cimseen sin gorsa. Eewwan jedha beektu cimseen si gorsa. Kiristoos deebi'ee dhufu sana maqichaan maal sin godhaa Xiimotewos hin gorsachaa jedhama. Paawulos jechuudha. Eessa ta'e keessa taa'ee jechuudha. Hidhaa keessa taa'ee qabama keessa taa'ee dhugaatu galeef jechuudha. Facaasaa jira jechuudha. Lakkoofsa lama nan dubbisa. Dubbicha lallabe kun yeroodha. Kun yeroo miti. Utuun jedhin qophaa'ee argame. Nama balleessa isaa hubachiise. Ifadhu. Obsa hundumaan gorsi barsiise. Barachi namoonni barsa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira. Bara sanas akka hawwa isaaniitti barsiisota wanta gurra isaaniitti tolu. Duwwaa isaan barsan walitti sassabbatu. Yeroo nuti amma keessa jirru jechuudha. Yeroo itti inceetan dabartan tarkaanfatta malee firdii jala baay'ee cubbuu keessa edda jala hamii jala walammeessuu jala wal qoccoluu jala gadi wal qabuu keessa walirratti yaamaa yaaduu keessa ba'i kan jennu yeroo jennu keessattuu hin taane yeroo ammaa kana jechuudhamti akkasii ta'a sanasii ta'a keessa jirra malee jechuudhamti yeroo nuti kana jala ba'i jennutu hin jiru jechuudha. Maaliif hundi keenya jechuudhamti nama dhugaa nutti hin jaallan. Faarfataa dhugaa hin jaallan. Raajii dhugaa hin jaallan. Lallabaa dhugaa hin jaallan. Maaliif beektu waan gurra keenyatti tolu bicha barbaanna waan ta'eef jechuudha. Barichatu dhufuuf jira. Barichi immoo kunuun yeroo nuti ammanaatti keessa jiru jechuudha. Itti fufeensanii dubbisa jechuudha. Isaan dubbii dhugaa dhaga'uurra galagalanii gara mammaaksa amantiitti godhu. Ati garuu waan hundumaatti garatti gortu beeku. Dhiphina obsaan baadhu. Hojii lallabaa wangeelaa hojjechuudhaaf ta'u hojjedhu. Hojiitti ergamte guutummaatti raawwadhu. Iddoon isa lesiniin jedhe lakkoofsa jira. Maaliif wangeelaaf jedhee waan inni ta'e jechuudha. Eewwatu Paawulos jechuudha. Seenaa Paawulos bitee anaafati maalidha gochaa jirra jechuudha biyya lafa kanarratti. Hangam wangeelaa buunee ka'aa jirra. Ani mataan koo hangam. Ati inni gaggeessaa waldaa taatee jirtu. Ati isheen faarfattu, ati isheen lallabdu, ati isheen raaju. Ati isheen ergamtuu Kiristoos Iyesuus taatee jirtu kun hangam wangeela kanaaf aarsaa kaffalaa jirtu. Mooma jecha mandaraa tokko dhageesseetu dhimma isaatti itti galagalte sokkita laata. Kun garuu gonkumaan ta'u waan Paawulos ta'e wangeelaaf jedhee waleejjiin dubbifana jechuudha. Nan dubbisa isiniif dhaggeeffadhaa. Yeroo dhiigni koo akka dhibaayyuutti dhibaafamu dhiyaate yeroon itti ani jireenya kanatti hiikamu ga'eera. Wal'aansoo gaarii sanas dhaabbadhee qabeera. Dorgommii koos raawwadheera. Amantii koos eegera. Kana achi ilmaanaaf ka'amee jira. Gonfichis abbaa firdii inni qajeelaan guyyaa sanatti gonficha anaaf hin kenna. Ana duwwaa dhabatu hin ta'in warra deebi'ee mul'inatti dhufuu isaa jaalatan hundumaaf isin kenna. Maal jedha beektu? Firdii jalaa oolee jechuudha Paawulos.
kennaan sitti kennamee ati marattee teessa oote sitti faradama. Akkam goote siin jechuu abjiraka. Paawulos kunoo akkas jedhe. Abbaan firdii sun gaafa deebi'ee dhufu gonficha anaaf kenna. Warra isa ani qabe kana wal'aansoo fi dhiphinaaf gurguddaa kana kan ittiin dabarse kanatti warri amanne immoo abbaa firdii isa faraduu danda'u isaatti warri amanne immoo isaanitti faradamuudhaaf jira. Inni immoo isaanii fi warra gonfoo salphina gonfoo salphina warra gonfoo ulfina inni gaafa deebi'ee dhufu gonfoo sana fudhachuudhaatu bichaatu naaf malee hundumaayyuu raawwadheera jedhe. Ani garuu dhaamsa tokkoon sii qaba. Ati kan dukkana keessa jirtu Kiristoos isaan lubbuu kee godhattee kan hin jirre dafii ba'i. Hoolaan faazikaa inni lubbuu isaa si dhangalaase Elo'ee lama saba kata inni jedhe qaraanii irratti ol ba'ee oftu dhugaa mar'ummaan isaa cinaachi isaa keessa hurkee dhangalaa dhiigaan makaa dhangalaa inni dhiisaa hin beekanii fi yookiis immoo dhiisiif hin beektuu fi dhiisi hin beekuu fi kanaaf raawwate cubbuu kan inni siin jedhe har'ayyuu si eega kottu hojii ergamootaa boqonnaa afur lakkoofsa 10 akkas jedha. Yesus Kristos in duwwaadhaan malee fayyinni tokko illee jiru. Dhukkuba kam jalaa jiraatu, rakkina kam jalaa jiraatu kottu ba'i gara ifa jireenyaa kana kottu. Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 6 karaan jireenya dhugaan ana jedhe. Iddoo sarratti kan dubbate Yohaannistu dubbate waan ta'eef Kristos ilma Waaqayyootu dubbate. Karaan anadha, jireenyi anadha. Daandiin anaan malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'u. Eenyuyyuu abbaa arguu hin danda'u. Maaliif Kiristoos kan karaa ta'e waan ta'eef isaan ala wanta jirta yoo ta'e ammaaf sa'aatii barbaadde kanatti waan barbaadde keessa jiraadhu. Soba keessa jiraadhu, ejja keessa jiraadhu, hamii keessa jiraadhu, qoccalloo keessa jiraadhu, hamaa namarratti yaaduu keessa jiraadhu. Amma yeroo kana garuu ba'i jalaan siin jedhe. Maaliif guyyaatu har'a. Guyyaan itti fayyitu guyyaa itti hiikamtutu har'adha. Kanaaf iyyuu ba'i cubbuu rakkinaa fi ween of salphina jalaa ba'i. Yoo baate malee jireenyi hin jiru. Yoo baate malee ulfinni hin jiru. Salphachuudhaaf jirta. Kanaaf ilmi Waaqayyoo deebi'ee dhufa. Firdii jalaa ooluudhaaf Kiristoositti amanin siin jedha. Waaqayyo sana eebbisu eebbifamaa.